Waaqayyo yoo isin jaalate madaamii akkanaa waaqayyo isin haa kennu. Dhugaa waaqayyo jechuudha. Bakka yoo waaqayyo si eebbise mana gaariitti, madaamii gaariitti, nama gaariitti, maatii gaariitti waan si haa qabu. Ashamaa akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota chaanala kootii kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirta itti nageenya waaqayyo isin haa waayatu. Akkam jirtu an obboleettiin keessan nagaa guutuun qabaa galata waaqayyoo. Isinillee baga nagaa taatanii baga jiraattan isin jecha egaa warroon chaanala kiyyaaf immoo haarawaa taatan sabskraabii gochuudhaan maamila keenya ta'aa warra ta'aa jirtanis galatooma ulfaadhaa isin jedha. Itti aansuudhaan dhugaa dubbachuudhaaf ani jechaan qabu dhugaa warra kanaafi maaliif yookiin maaliif araba galateeffattaa maalidha maasii godhanii jechuu dandeessa. Dhugaa homaas naa godhanii osoo hin taane namni gaafa amala qabaatuyyuu waanuma qixxeessii godheeti. Dhugaa rabbii jechuudha. Amaluma isaaniituyyuu nagaa baqa homaas naan godhin wanti biraa hafee amalli isaanii kun hedduutu akkanatti tola jechuudha. Hedduutu akkanatti tola amalumti isaanii kun jechuudha. Maaliif beektanii dhugaa dubbachuu fi nama namaaf yaadudha isaan. Akkuma argitan kan baay'ee nama namaaf yaadudha. Siif dhiphatu, siif yaadu. Bakka sararatanyaa gadi qabuu barbaadan akkoo namoota kaawwannitti miti jechuudha. Walumaa galatti jechuudha. Innaa maasin jechuu barbaade tananii walumaa galatti nama gaariidhaa sin jechuu barbaadan. Gaariin garuu waaqayyo tokkicha ta'us bakka namni tokko tokkos gaarii hin jira jechuufan siniin jedhe malee waan biraatii miti jechuudha. Kanaaf namoonni yookiin fi araboota hin jajinii arabni namatti garagaltu sinniistuu arabni akkasii maal akkas jechuu hin dandeessan hin danda'amu jedhu kun hin dandeessan maaliif akkasuma ilmi namaa kamiyyuu gaafa ati gaarii taate gaarii sii ta'a gaafa ati badaa taate badaas taate. Araboota dhiisatti ijoollee gisee tokko tokko haadhumaa fi abbaan nama dhalchee fi haati nama dhaleeyyuu dhalaniyyuu isaaniyyuu gaafa sitti garagala sinniisan jechuudha. Akkasuma gaafati waa balleessite sinniisan jechuudha. Gaafati nama badaa taate nama gaarii hin taane jechuudha. Kanaaf gaarii hojjechuun bakkuma hundattuu si kabachiisa. Biyya alaas ta'e, biyya keessa ta'e, araba ta'e, Awurooppaa ta'e, Ameerikaa ta'e iddoo fi erba daddeebi'an taate si kabachiisa gaarummaan kee gaarummaa hojjechuun. Amala qabaachuun nama kabajuun iddoo dhaxxisanitti kabajaa seera kee hojii kee eegdee kabajuun eessumatti illee si kabachiisa jechuudha. Akka kootti isin jedha. Kanaaf amalli baay'ee nama kabachiisa. Kanaaf amala yoo qabaatte ilma namaa dhiistee bineensa bosonaa wajjinis buluu dandeessa jechuudha. Kanaaf amala qabaachuun bareedudha. Hunduma caalayyuu amala qabaadhaa. Waaqayyoon amalallee isinii haa kennu. Akka kootti akkan gorsa isinii dabarsutti jechuudha. Innaa akkuma argaa jirtanii guyyaa kaleessaa cidhaamatti diggisii qabna. Diggisii kan beektanii araboonni gisee tokko tokko akkanuma ol yaamaniituma nyaatanii dhugan malee waan biraa waan qabnu tokko hin jiru. Akkanumatti yaamanii obboleewwan namtichaatii fi obboleewwan isaa dhalan qofa malee kan gara ishee faamilii ishee yaamne kan faamiluma obbolee namtichaa qofa kan yaamame warra dhiiraati miti dubartii qofa jechuudha. Annaa akkuma argitan manni kun xibbiqqa jedheetuma guutetu mala guutee ndawum wambarii minamana finneeyyuu gama biraa kanneen daradarra jechuudha. Akkuma argaartanii halliiyyuu kana qofaa miti ergasiisu irreen wanna likki hin qabu kan fidan jechuudha. Akkuma immoo tempireerratti isiniif maxxansaa ijoollee Keeniyaa lama fiddee maaliif inni hojjetu jechuudha. Akkasumas saayinoota nama jalaa guuruu, buna buusuu, buna daffisuu, shaayii daffisuu, qaadqanii achi geessuu, achi deebisuu, as deebisuu bakka akkuma nama keessummeessan jechuudha. Keessummeessite lama jechuudha. Innaa isaan fiddee akkasitti goote jechuudha. Sababii isaan fiddeef maal beektanii akkuma beekamu kaanii daa'ima kana irra caalanii hin beektanii mana kanallee dhugaa dubbachuu fi yaa manni keenya akkas hunda wanti xuraa'ullee hin jiru garuuyyuu isuma kanaayyuu wannoon kun akkuma argarta soofan kun baay'ee gurguddaadha. Siifisiqu dhugaa dubbachuuf baay'ee siifisiqu jechuudha.
እና ሲሚidha jedhanii raawwataniiti sarraatanyaan lama alaa fiddee aduu qidaamee miti aduu kamisaatti aduu kamisaa qulqulleessisiistee jechuudha. Kilaasii isaaniitti illee saaloonii kana keessallee bakka biraattis hunduma isaa qulqulleessisiistee dhugaa dubbachuufi jechuudha. Maaliif beektanii? Ani immoo yeroo isnatti hin tolu sababii isaas daa'imaaf akka ittiin qulqulleessuun qabu yommuu ittiin qulqulleessuus baadhee jettee kan hunda kaastee kophaa kee qulqulleessuun ulfaata daa'ima wajjin akkasuma yeroo daa'imaa irraa immoo ka'anii carqii ijoollee timirtii miicuu jira kan mana keessaa miicuu jira nyaata hojjechuu jira waan baay'ee jira waan ta'eef hin beeku waan ta'eef lakkanumarra alaafiddee qulqulleessistee alaafiddee qulqulleessistee እና saniin booddee immoo guyyaa kaleessatti immoo kaayaa hojii annoo deggisiin kan ture kanaaf immoo guyyaa kaleessaa sanis immoo an daa'ima wajjin hin danda'u waan ta'eef maaliif daa'ima akkuma argaa jirtan kun mucaa kana jechuudha abdii isaanii wallaaltee hin jirtani ani isa irra caalatte jechuudha dhugaa dubbachuuf isa baay'inaan irra caalatte jechuudha dirqama mucaan kun eegumsa barbaachisa maaliif achi fiigaa amma alallee bahee fiiguu qabee bakka waan tokko dhaqee nama jalaa balleechaa hin fuudhaa namarratti tufaa nama dhaahaa maqaan beektaa akka kun daa'ima jechuudha kana mana deemuu maalla dirqama anatti danda'ee qaba jechuudha na ati daa'imuma qabee uffadhu dhiqadhu jennaan jedhanii sa'aatii 5 irraa ani hojii waan kana kanni astakaakkalee waa hunda isaatu naqee fi as naqee fi bakka ijoollee illee sa'aatii 5 walakkaatti dhufanii ani shaaworii kiyyanan galee isaatii wajjin uffannee fataazanaa jennee oolle jechuudha viidiyoo isaa isiniif hojjedhamoo sagaleen xiqqoo ishee waatti irra jiraafanii inni akkasitti fataazanaa jechaa oolle jechuudha. Indaan viidiyoo kan erga shaaworii isinii bee waraabiyyoo akkuma argaa jirtanii anas keessatti arguu dandeessanii inni akkasii kunoo miciyyoon teenya isa dhaabatte እና kanaafiyyu akkasitti fataazanaa jechaa oolle jechuudha. Bakka daa'imman qabaa oolee bakka saaga sa'aatii tokkooti ijoolleen kan ta'anii namoonni immoo haga sa'aatii lama walakkaatti halkan keessaa kun kas sa'aatii 3 deeman 4 walakkaattis kan deeman hin jiru. Inna bakka kaawwan immoo ergasii anumatu xumure erga namoonni kuuwwan deddeemanii kaawwan dhiqeenuma xumure jechuudha. Sababii isaas ijoollee sa'aatii tokkoon booda hojjetan hin deemu jechuudha saraatanyaawwan. Inna maatiitu asiitu ture jechuudha hin galle dafanii hin galle jechuudha. Inna akkasii isiniin jedhaa kana fakkaataa oolmaan kiyya kaleessaa jechuudha. Kanaaf waaqayyoonii midhaan biqilaa rabbi isinitti yaa qabu nama namaaf yaadu isa ishee qofaa miti namtichi illee ijoolleen illee dhugaa dubbachuuf hedduu takka malli isaanii bareedadha jechuudha. Hedduu bareedadha ijoollee gaafa cubbuu goone cubbuun kun numatti garagalaa beeka. Namni tokko gaafa ofii isii gaarii ta'ee ati mul'aka akkas jettu booda immoo waan amantaa irra buutasi cubbuu fudhattas jechuudha. Dhugaa dubbachuuf kaa'umaa irratti hin agarre. Gaafa immoo gaafa ani balleesse waan balleessitan ta'e eenyumtuu nadhiisu seerris nadhiisu isaanis nadhiisuu hin danda'an. Maaliif ilmoo ofiitu akka isaan godhan hin beekne waan ta'eef dhugaa dubbachuuf jechuudha. Maaliif abbumti fe'eeyyuu ka gaafa nama bu'aa balleesse sin dhiisu seerris sin dhiisu abbichisu sin dhiisu jechuudha. Walumaa galatti nama gaarii taate namni gaarii sii ta'a ofii keetiif qoxxofuu qabdaa waa hunda danda'uudha. Erga biyya ormaa dhuftanii immoo dandeechanii darbuudha keessa ifachuun qabdanii hirriiba jettanii maal jettanii daa'ima isaanii keessattuu daa'ima jechuudha. Anama dhugaa dubbichuuf irra caala mucaa kana akkuma isiniin jedhe abdii isa irra caala bakka kana irratti xiyyeeffadhu. Hojii gizee isaan jiran qofa kana jedhu nyaatas jechuudha. Maaliif bakka isuma waan naan jedheef namtichi mucaa kiyya adiraa isuma qofa gizee hojii jirru itti na jedheedha bakka. Kanumaaf isaanii iyyuu hin beeku sarratanyaa fidatanii ani mucaa kiyyaan shitti faana jechaa oolla abdii isaa wajjin jechuudha. Kanaaf yeroo arrafee rafaa yeroo nan ka'een ka'a. Bakka ani kaanan biraa hin ka'a maaliif sababii isaas ol bira rafna waan ta'eef bakka na jala siinii rafa akkuma haadha ofii intala haadha filmaatti jechuudha. Kanaaf bakka yoo nan ka'een ka'a yoo nan rafee rafa jechuudha. Innaa kana fakkaatti waaqayyo madaamii ta'e umrii siifaa dheeressu naan jedhamee dhugaa.